ijoollee Oromoo qaxalee magaala keenya magaala keessan magaala Finfinneetti baga nagaan dhuftan innaa isiniin jedhu kabajaa fi ulfina guddaadhaan baga nagaan gara biyya abbaa keessaniitti galtanii kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota hooggantoota mootummaa kabajamtoota mangundoota kabajamtoota ijoollee Oromoo magaalaa Finfinneetti irra wal agarre afaan Oromootiin weellisuu nafee afaan Oromootiin sirbuu nafee yeroo qaanii ture afaan Oromoo dubbachuun baha Oromiyaa irraa ijoolleen Oromoo walitti guuramanii baandii ijaaruu qofaadhaan otoo dhaabamin dukkana keessa ofii isaanii dhaabbatanii ifa akka argaru warra nu taasisan warra hundeessitoota baandii kanaa ulfinaaf kabaja guddaan qaba. Baandiin arfan qalloo fi achi keessatti warri baandii kana hundeessan qabsaa'onni Oromoo qaanqee qabsoo Oromoo artistoota yeroo ammaa jiranii fi aarsaa adda addaatiin nu bukkee dhabaman hunda isaaniitiif fakkeenya warri taatan kan akka Alii Birraa fi jaalleewwan isaanii biyya jaalalaa Harargeedhaa madditanii magaalaa keessan magaalaa Finfinneetti har'ammoo ennaa wal agarru kabajni nuti akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti isinii qabnu ulfinni nuti isinii qabnu guddaadha. Mootummaan isin ijaarrattan mootummaan keessan ilmi keessan kan mootummaa kana hoogganu Dr. Abiy Ahmed fi jaalleen isaanii haaromsi keenya akka gadi fagaatu ijoolleen Oromoo akka walitti dhufanii rakkina xixiqqaadhaan otoo waliin sakaalin rakkina walakkaa keenya jiru akkuma weellisaan jedhe haati keenya tokko too taatee jirtu walla ga'uu dadhabne walla geeffachuu dadhabne adda adda baanee waggaa dheeraadhaaf walawwinee wal yaannee biyya ambaa keessa warri turtanis artistoonni baandii kana keessa jirtan hundi keessanuu baga nagaan gara biyya keessanitti galtan. Haaromsi qabsoo ijoollee Oromootiin haarsaan baay'een itti kafalame inni kaan hidhame inni kaan dararame inni kaan biyyaa ba'ee inni kaan immoo asotoo jiru biyya abbaa koo hin gadhiisu haarsaan kaffala malee jedhee asitti warri qabsoo labsitan kan akka Caaluu Hundeessaa hundi keessanuu sin galateeffatu. Magaalli keenya magaalli keessan magaalaan Finfinnee magaalaa hundaa akka taatu aadaan Oromoo afaan Oromoo akka keessatti dagaagu ijoolleen Oromoo akkuma arfan qalloo yeroo hundumtuu akka hin danda'amne garuu immoo dukkana keessa dhaabatanii ibsaa nutti agarsiisan sana dhugaan afaan yoo qaban funyaaniin akka dubbachuu danda'u akkuma nutti agarsiisan nutis ijoolleen keessan warri har'a imaanaa fudhannee magaalaa tajaajilaa jirru hunda keessan tajaajiluuf yeroo kamuu caalaa qophii ta'uu keenya sinitti himuun barbaada. Korsantii hundi keenya itti bashannannu itti wallaggeeffannu itti ergaa gaarii dabarsinu qofa otoo hin ta'in harka wal qabanne garaagarummaa amma dhiphisaa jirru hunda isaa duuchine akka ijoollee haadha tokkootti akka ijoollee abbaa tokkootti akka abbaa biyyaatti fuulduratti akka deemnu adaraa isiniin jechaa turtiin keessan magaalaa Finfinnee kan milkaa'e akka isinii ta'uun hawwaa ulfaadhaa galatooma. Amma jaalatamtuu kabajamtuu itti aantuu addee Xaayibaatiin isinii affeera.
kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa, kabajamtoota abbootii gadaa, abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa, kabajamtoota artistoota afran qalloo fi hayyoota turtii yeroo dheeraa booda gara biyyaa galtan, kabajamtoota qeerroowwanii fi qarreewwan Oromoo, kabajamtoota keessummootaa fi hirmaattota sagantaa kanaa hundi keessan, hunda dura qabsaa'ota artistoota keenya mirga uummata Oromootiif qabsaa'uu keessaniin dhiibamtanii biyya abbaa keessanii fi uummata qabsooftaniif biraa fagaattanii sagalee uummata keenyaa taatanii addunyaarra socho'uudhaan guyyaan bilisummaa kun akka dhufu qooda guddaa gumaachaa turtan hundi dadhabbiin keessan qabsoon keessanii milkaa'ee qabsoon uummata Oromoo boqonnaa injifannoo dhaqqabe kanatti gara biyyaa deebuu keessaniin baga gammaddan, baga gammanne anaa galu isiniin jedha. Qabsaa'ota artistoota seenaa qabsoo uummata Oromoo fi seenaa guddina aartii Oromoo keessatti gahee bakka hin bu'anne qabdan, Oromiyaa walaboomtee xurii gabrummaa dhiiga qeerroowwanii fi qarreewwaniitiin ofirraa dhiitte, ifa bilisummaatiin midhaagde, daandii haqaa fi dimokiraasii of dura tarkaanfachuu jalqabde keessatti yemmuu isin simannu gammachuu daangaa hin qabnetu nutti dhaga'ama. Carraa kanaan artistoota Oromoo hundaa fi uummata keenya maraan baga gammaddan, baga gammanne isiniin jechaa gammachuu kanas misoomaa fi badhaadhinaan akka dabaallu shakkii homaatu akka hin qabne abdiin qabu olaanaadha. Sagantaan har'aa kun sagantaa aartiidhaan bohaaruu fi waliin gammadaa oollu bira darbee hiikaa guddaa sagantaa qabuudha. Sagantaan kun qabsaa'ota artistoota Oromoo hangafootaaf simannaa gootummaa kan itti taasisnu, gumaacha olaanaa aartiin Oromoo injifannoo har'a arganne kanaaf laate kan itti leellifnu, artistoota sagalee Oromoo ta'uudhaan gootummaan falmachuun boqonnaa qabsoo Oromoo keessatti saba isaaniitiif wareega qaalii kaffalan hunda kabajaan kan itti yaadannu, akkasumas imala haaraa daandii milkaa'inaa irratti eegalame galmaan ga'uuf waadaa keenya kan itti haaromsinuudha. Akkuma hundi keenya yaadannu sadarkaa injifannoo har'a uummanni keenya kanarra ga'uudhaaf karaan irra deemame baay'ee dheeraa fi bu'aa bayii walxaxaa hedduu kan qabu ta'uu isaatiin wareega lubbuuf dhiigaa, miidhama qaamaa, xiinsammuu guddaan kan gaafate baqannaadhaan ardii addunyaa hundarratti akka callee citteetti kan nu faffacaaseedha. Harmeen Oromiyaan lubbuu ijoollee ishii baay'ee dhabdee jirti. Gootota tokkoon isaanii akka kumaatti lakkaa'aman hedduu soorattee jirti. Adeemsa qabsoo dheeraa fi hadhaawaa kana keessatti ilmaan Oromoo akka cilee bishaan buuteetti dhabamanii fi irbaata waraabessaa ta'an hedduus manni haala akka'u. Kaabaa kibbaa, bahaaf lixni akkasumas handhuurri Oromiyaa seenaa boonsaa dhiigaaf lafee gootota kanneeniitiin kan guutameedha. Har'a injifannoo itti wareegamnee arganne kana yemmuu leellifnu imala qabsoo dheeraa keessa dabarree fi wareegama qaalii kaffalle kabajaa olaanaan yaadanna ni tiifannas. Injifannoon wareegama qaalii qeerroof qarreewwan Oromootiin galmaa'e Oromiyaa bira darbee Itoophiyaa guutuu walaboomsee ardii Afrikaas abdii haaraa kan itti horee fi kunuunsinee kaayyoo wareegamtoota qabsaa'ota karaa haqaa irratti dabranii hunda galmaan ga'uuf miira addaa fi tokkummaa cimaan mootummaaf uummanni harka wal qabannee socho'uu fi nageenya keenyaaf waardiyaa taanee hojjechuu cimsinee itti fufna. Gama biraatiin uummanni Oromoo Harargee iftoominaan arjummaa fi jaalalaan beekamu
seenaa qabsoo bara dheeraa uummata Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabu. Uummanni Harargee Bahaa afran qalloo ituuf hin baanni bara dheeraa dura weerara gabroonfataa dura dhaabbatanii ofirraa qolachuuf Awaas gamaa eegalee hanga Calanqoo gamanaatti diina dura dhaabbatee wareegama guddaa kaffaluudhaan seenaa boonsaa yoomiyyuu hin irraanfatamne uummata galmeessiseedha. Uummanni Harargee afran qalloo ituuf hin bannaa akkaataa uummata Oromoo naannoo biroo jiraatuun adda ta'een uummata jaarraa jalqaba 19ffaa keessatti weerara biyya Ijipt yookaan Masrii fi Turkii baha Oromiyaa to'achuuf banan ofirraa deebisuuf waggaa 10 guutuu lola cimaa keessa seenee gootummaa olaanaan injifateedha. Uummata bara weerara Minilikii gaagura kanniisaa hedduu qabatee dirree waraanaatti bahuudhaan weerartoota humna gabroonfataa injifachuudhaan seenaa waraana ardii Afrikaaf addunyaa guutuu keessatti tooftaa lolaa kanniisaan duuluutiin addatti beekamuudha. Dureen murti goototaa lola Calanqoo gootichi hiriyyaa hin qabne Bakar Waaree gaafa uummanni keenya waraanaan cabe caliin Calanqoo uumame baga dhumne osoo diinaaf harka hin kennin eenyummaa keenyaaf falmannee wareegamuun keenya dhaloota goota nu caalu uuma jechuudhaan dhiigni murti goototaa Calanqootti dhangala'ee galaana ta'ee xurii gabrummaa akka dhiquuf jiraatu raaguudhaan dhaamsi dabarse dhaloota irraa dhalootatti dabree qaanqee sochii afran qalloo uume. Murti guutonni hirmaan arfan qalloo lola Calanqoo irratti guutummaan falmatan bilisummaaf kabajaa ofiitiif wareegamuu diinaaf taa gadi qabachuu mannaa du'anii kabajaan awwaalamuudhaan seenaa boonsaa dhalootaaf dhiisanii dabruun filatamaa akka ta'e dhalootaaf kan barsiisan waan ta'aniif kabajaa guddaa isaaniif qabnu yemmuu ibsinu nutis gootummaa isaanii kan dhaalle ta'u gammachuudhaan ibsina. Carraa kanaan gootota Oromiyaa bahaa baay'ee keessaa muraasa maqaa isaanii akka niyaamu yoo naaf eeyyamame kan akka Bakar Waaree, Galmoo Kormoosoo, Caammaa Nuur, Yaayyaa Alisree, Mucee Ahmed Mucee, Ittisaa Roobaa, Sheek Bakrii Saphaaloo, Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu, Sheek Muhammad Rashaad Abdullee, Ahmed Taqii, Ayyuub Abubakar Muusaa, Mul'is Abbaa Gadaa fi kanneen maqaa isaanii hin yaamin hedduun seenaa boonsaa hojjetanii yeroo hunda kabajaa olaanaan isaan yaadanna. Kabajamtoota hirmaattota sagantaa konsertii afran qalloo uummanni Oromoo bahaa qabsoo falmii diddaa gabrummaa uummata Oromoo keessatti gaggeeffamaa ture gara sadarkaa olaanaa akka ce'u bifa gurmaa'aa akka qabaatuu fi akka cimu gochuu keessatti uummata shoora adda durummaa taphateera. Gama kanaan qaanqeen qabsoo Oromoo sochii afran qalloo hin qabsiifame qoonni gumaachi baay'ee olaanaadha. Ijoolleen afran qalloo eenyummaaf kabajaa uummata Oromootiif quuqaman sochii qabsoo bifa aadaa dagaagsuu fi afaan Oromoo guddisuutiin gaggeeffamu jalqabanii baandilee hedduu dhawaataan hundeessuudhaan aartiin fayyadamanii Oromummaa mul'isuu fi sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf adda duree ta'uudhaan seenaan hojjetanii fi bu'aan buusan dhaloonni Oromoo hundi yeroo maraa kan ittiin boonuudha. Afran qalloo waaroo gabrummaatiin haguuggamtee
dukkanooftee salphattee turte. Ijoolleen aartii uummata Oromoo mataa ol qabachiisanii fi abdii haaraa itti uuman kan itti hojjetaman qofa osoo hin taane uummata Oromoo walitti fidee qabsoo dhawaataan guddachaa dhufeef shoora guddaa kan gumaache aartistoonni qabsaa'onni gurguddoon kan keessatti uumamanii fi hojiileen aartii yeroo hunda jaalatamoo ta'an kan itti hojjetaman waan ta'eef bu'aa isaaniitiinis qofa osoo hin taane fakkeenyummaa isaaniitiinis iddoo guddaa kan qabanidha. Sochiin kun bu'uura aartii ammayyaa uummata Oromoo ta'uudhaan uummanni Oromoo bahaa burqaa aartistootaa kan taasise qofa osoo hin taane Oromiyaa keessatti aadaa fi aartii Oromoo dagaagsuuf karra guddaa kan yoomuu cufamuu hin dandeenye kan saaqedha. Akka waliigalaatti sochiin ijoolleen afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa jaalalaa fi handhuura sabboonummaa Oromoo ta'uudhaan beekamtu keessatti jalqaban Oromiyaan bahaa jiddu gala qabsoo gurmaa'aan uummata Oromoo keessatti dhalatee fi guddate akka ta'uuf madda artistootaa ta'ee Oromiyaa guutuuf fakkeenya akka ta'u gochuu keessatti shoora addaa kan gumaache ta'uu isaaniitiin yeroo hundaa haala addaatiin ilaallamu dinqisiifannaa guddaan yaadatamus. Aartistoonni buleeyyii fi dargaggoonni muraasa yoo yaame kan akka Dr. Kabajaa Alii Birraa, Obanaa, Ali Shabboo, Abubakar Musa, Ismail Muhammad, Shantam Shubbisa, Sheikh Mahamud Boke, Abdullahi Ahmed Boru, Muhammad Yusuf, Hamido, Yunus Abdullahi, Yusuf, Ismail Musa, Hallo Dawe, Mahadi Japon, Amar Yusuf, Afandi Siyo, Falmata Roro, Asim Muhammad, Mahadi Sheka, Ibrahim Hajali, Abdi Koppe, Adam Musa, Adam Harun, Kadir Said, Dr. Kabajaa Muhammad Koppe, Almas Tafarra, Amal Malabate, Hadis Abdullahi, Kadir Martu, Abdo Tabite, Abdi Yusuf, Elemo Ali, Ziad Yonis, Nuria Yusuf, Abdul Salam Haji, Ate Aniya, Lencho Abdi Shukuri fi, artistoonni hedduun Oromiyaan bahaa guutuu Oromiyaatiif gumaache sochii afran qallootiif bu'uura kan ta'anii fi miira artistummaa afran qallootiin dhalatanii kan guddatan ta'uu isaanii yommuu ilaallu seenaan afran qalloo baay'ee miidhagaa fi bu'a qabeessummaa isaatiin olaanaa akka ta'e sirriitti hubanna. Kanaafuu har'a konsertii kanarratti artistootaa fi qabsaa'ota afran qalloo kanneen yeroo dheeraa booda gara biyyaatti galan wajjin taane sochiin afran qalloo yommuu kaaf artistoota keenya ifa aartii ta'anii nu boonsaniif kabajaa qabnu irra deebi'een ibsa. Carraa kanaan artistootaa fi maanguddoo qabsoo afran qalloo keessatti hojii boonsaa hojjechuu isaaniitiin diinota Oromootiin wareegaman kanneen akka Abubakar Muusaatiifis kabajaa fi jaalala qabnu ibsuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa artistoonni buleeyyiin ofii baqanii ifa sabboonummaa nuuf qabsiisan jireenya isaanii hafe Oromiyaa walaba keessa gammachuun akka jiraatanii fi bu'aa qabsoo isaanii akka dhandhaman bilisummaa dhufe kana lafa qabsiisuufis gahee isaaniitiif akka gumaachan waamicha olaanaa dabarsa. Carraa kanaan artistoonni Oromoo hundi ogummaa keessanitti fayyadamtanii imalli jijjiiramaa qabsoo fi wareegama uummata keenyaatiin jalqabame karaa sirrii qabatee daran cimaa akka deemuu fi
galma barbaadame irra akka ga'u gochuuf adda durummaan hojjechuu akka itti fuftan isin yaadachiisaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi aartii Oromoo dagaagsuuf artistoota waliin ta'ee kan yeroo kamiyyuu caalaa ciminaan akka hojjetu irra deebi'een isinii ibsaa. Koonsartii bohaarii gaarii akka isiniif ta'uun hawwaa. Galatooma ulfaadhaa. Sagantaa gaarii isiniif haa ta'u.